Media gubbaati fi garaagarummaa keessa dhiirri miidiyaa irratti si jaalattu keessatti si jaalattu mana keessatti si jaalattu iddoo siif hin qabdu bakka siif hin laattu dhugaa rabbii dubbachuuf Jamaal jechuudha haadha warraa isaa sirriitti miidhee jira jechuudha sirriitti tumee jira jechuudha namoonni tokko akka isheen jettetti hin sobdaa beekateen akka zetta meekaapii ofiitti dibdee jetti dhugaa rabbii dubbachuuf dhiironni hedduun dubartii miidiyaa irratti jaalatan keessan hin jaallatan jechuudha kana beeka keessatti akkuma rabbii jiraachisetti jiraatti dubartiin hedduun isaanii gubatamtee cinqamtee jechuudha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha hanilee naga koota alhamdulillah galata rabbi hada video ke please like godhati share godha namoota biraan gaya hada wanni isin qabadde isin jede dhiirri akkuma argitan Jamaal haadha warraa isaa sirriitti miidhee jira sirriitti tumee jira dhiironni miidiyaa irratti si jaalatan keessatti gugubanii wallahi gugubanii halkanii guyyaa qanyeedhaan maaliidhaan isaan jiraachisan jechuudha dubartoota jechuudha miidiyaa gubbatti namni haqa isaanii jaalatan jiru garuu Jamaal nama miidiyaa irratti illee intala kana baay'ee sosochoosu miti garuu haalli inni surprise isii godhu isii itti gammachiisu bareeda asin durallee yeroo tokko gara waldhabdee hedduu taasisanii kaanii ammallee walitti araaraman jechuudha Jamaal ammallee deebi'ee haadha warraa isaa kana maaliif waan kana dubbadheesanii bakkaatti irra guddinni dhiirota akka miidiyaati fi akka keessa garaagarummaa qaba maaliif hojjettanii kuni na argirra namni tokko fakkeeffachuun maal jechuun injiraamiti dhiironni tokko jechuudha miidiyaa gubbatti akka nama isii malee hin jaalanne akka nama isii malee kabiraan laalee akkas wadhata haala kana maaltu fide yeroo ammaa kana addunyaan baddee jirti yeroo ammaa kana amma nama dubartoonni dhiironni dubartoota guyyaa irraa qayyaru dubartoonni dhiiraaf ba'u dubartoonni dhiiraaf maraachuu waan akkasiitu jira jechuudha kuni dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee tokkotti namatti ulfaata waan an akka kootitti jechuudha waan isarraan eeggamne haadha ilma isaati harka maaltu isa dhaa in beeksisa jechuudha fakkeenya boohinsi isii hidhi isiitirra fuula isiitirra yeroo argitanitti sirriitti beeksisa jechuudha kuni garuu gaafa na argi mana keessaa waa hedduu na argi miidiyaarra waan hedduu godha warqii hin bitaa uffata hin bitaa surprise godha viidiyoo hojjechuuf garuu keessatti gubuu maaliif barbaachisa wanni keessatti dubartii gubanii maaliif barbaachisa dubartoonni namoota akkanaa namoota waan akkana kana fakkeenyaaf akkuma isaa kana fudhattanii keessatti callisanii haa ta'u garuu dubartiin kan dhoyfattu jirti kan dhoyfanne jirtu dubbillee kan dhoyfatanii fi kan dhoyfanne garaagarummaa qabdi kun amma otoo rakkoon tokko isiirra ta'e odoo nasbeen ishee baate odoo bakki tokko ishee miidhame fakkeenya laala isa bichaa miti keessattuu dhiironni kennallee namoota akkasii jechuudha maatuma manii jiraatamanii miti tuma namni jiraata naafi waan kana irratti dubartiin tumamte haa jiraattu jettee dabarsitee turte hin ta'u dubartiin tumamuu qabdu fakkeessuun hin barbaachisu fakkeessee jaaladhaa fakkeessee haadha warra kee jedhee hin barbaachisu kun amma fakkeessaa jechuudha Jamaal fakkeessiti malee wanni inni ishee godhin jiru yeroo isii surprise godhe jedhu fakkeessuudha maaliif ree amma tafedhe fuudhaa tafedhe natti boo'aa tafedhe natti iyyaa argaa jirtan jechuudha yoo dubartiin takka yoo dhiiratti iyyite fakkeenyaaf Saa'idoo fi Aayyuu fuudhaa kanaaf inni dhiironni dubartii akkamii barbaadu ammallee dubartii qabdu dubartii maal jettu dhiironni waan akkasiisan barbaadu jechuudha maaliif bar isillee gorfachuu dandeetta yoo isii yarattee dhiqadhu dibadhu uffata taatu sii bita diradhu jedhee gorsuu qaba malee fidee tama biraa irratti diffirq gochuu qaba tama biraa irratti fiduu qabu kun amma gurbaan kun jechuudha gurbaan kun fuudha waan barbaadu dhiirri gaafa fuudhu dubartii lammataa fuudhu hedduu maal godhisin fakkaata mana keessa qanya eegaltii mana keessa wajjii baasuu dhufti
bakka daddarbaa akkas yoo maali yoo dubartiin mana keessaa itti yaratte yoo dubartiin mana keessaa itti hir'in jiraa miti hir'in wayii jira dhiironni ala laalan dubartii biraa jaalachuuf dubartii biraa fuudhuuf waan akkasii jechuudha kun hin barbaachisu gonkuma gorfadhaa dubartii teessan kayartire kayyaratin immaa isiniyyuu taate jirti gorfachuun garuu dirqama gorfattee karaa tokkotti deeffattee isiisan akka killeetti kunuunsachuudha jimjeteetuma walirratti guurtee tana ariitee tana deebiftee fakkeenyaaf Toofiq fudhaa Toofiq nama gara dubartii islaamaa muslimaa kiristaana hin jedhu jechuudha qaama isarratti iyyaa jirtu garuu dubartii kiristaanaati yoo viidiyoo isaa ka argitan taate dubartii kiristaanaati tiktokiin guutuun waa'ee isaaniiti jechuudha ayyuun kiristaana turte sa'idootti fayyite maaliif qabeenya laatte isin galee dubartoonni yeroo ammaa kana laalan Jamaal amma odoo fakkeenyaaf isin gadhiise eenyu dhufaa jira akkas isin jechuu barbaade kuni Jamaal amma fakkeenyaaf abbaa fedhe fuudhuu danda'a abbaa fedhe dhiisuu danda'a garuu mootii odoo isheef jalaa qabu dubartiin inni sodaatti dubartiin takka odoo niitiif jalaa qabu gaafa isii gadhiise moo dubartiif fedhe fuudhuu danda'a Jamaal garuu nama asin dura ijoolleen Filipiin iyyaa fi turtee lallabaa fi turtee yeroo inni mana hidhaa Suudii keessa turellee jechuudha kanuma kana ka fide maal inni rakkoon kana fide maali dhiironni kun maali yeroo hunda haadha warra isaanii hacuucu rakkoon isaan hacuucanii maal inni garuu akka mataa kiyyaatti kun sirrii miti jedha jechuudha mirgi dubartoota dirqama eegamuu qaba isin galee isin saba biraat odoon taane isin saba Jamaal jechuun ijoollee wallooti fakkaataa isaa ta'e namoota hedduutu jira lafa kanarra fakkaataa isaa ta'e namoota hedduutu jira kanaaf obboleen kiyya nuti shamarran gaafa abbaan manaa keessan isin irratti fuudhuuf isin tumuuf maal jechuun duratti dirqama ati mataa keetii mataa keetii ba'u maal goota si fakkaate gad uf qabuu qabdu uf qabuu qabda gaafa gadi jette mootu yoo ati rakkootu sitti dhufa bultii tee keessa rakkootu seena jireenya mataa keetii keessa rakkootu seena kana gonkumaa kana gochuun ati akka jireenyi kee diigamne dirqama ati mataa keetii waan jiru hunda sirreessuu isin galee qanyi abbaa mana keessan xiisu maloonni qanyiftu galgala ganama akkasii isin jechuu barbaada inshallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoon itti aanu duratti nagaan naa turaa